Ustaet ma waxaxee tana wajjin olii gan naannoo keetiif immoo na dhibaa jirta qaceellootti ilaalu duraatis. Kana duraas akkanatti gubbaa waxaxee gurra dheerasanii wajjin dubbiina dheerisaa jira shoodheelee asii mataa mammartee ganda keessa yaatu kana wajjin dubbiina mataa na oomishaa jirta dubbiina. Aboo shanii meeqaan ol leqee jira dana beektan duraanuu jira. Ilma baadiyyaa. Hai namni barbaachisu muka akka keetii kanaan. La tahullee atis da hojiidhaan sii kan dha. Aji da kaayee namni takka biyya guddatte keessa dheedhee akka guddattu ta'uu barbaachisa. Sanumaafuu anis si madaaluun qaba si qixxaatu. Yookaan saayiboota muka biratti gurra yookaan manumatti malee bakka biraa isaan dhageesse. Saayiboota kun kan bakka bira deemu. Ijoollee biyyaatti jiran hiriyoota biyya jiran. Namni abbaa warraa. Gambo jitu bareedu raawwata maasiyaana maalisu ibsitu maraatiif baddaa bunaa arjoomtu jaalala bareena shanii gambo jitu bareedu raawwata maasiyaana maalisu ibsitu maraatiif baddaa bunaa. Maali jirtu? Maal taa'uma jirra qamadina jira. Hayyee maqamuuf deemta? Qophooyinee jirra kaasiitu bade malee isa kuttee warra ganamaan. Hojii qabanattee qopheessitee eegu jirtu. Daruuri. Asumaanatti deemeetiin barnii keessaa biyyatti barreeffame. Gaarii bareeda. Hayyee kanaas ta'e. Nagaa wallaahi akkamiti yoo? Maal isa baddee jirtu? Meeqa qaba taajibaa asuma kaasee kan qabananii dhufa. Keella ni qabana qabaatii waan. Wanni as kaameef waan qabamu kinatti fakkaate. Waan qaamu qabamu. Ni kaawwa adda nu gurra bakkee laala wajjin. Ni qabana ati as manuufaan qabaatii teenya takka ta'uu qabdi irraa. Agartee oogutu magaalaa kana walitti garagalu ta'uu qabdi. Akkasii? Sakaan hayyee qameega. Okay. Haa asirra wajjin bitattee. Siifin erga amma kanan si erga. Jaarsuma akkamiin qaba jaarsa ajaa'ibaa kan jaalatu. Asirra Sanduraati bakka biraa turte ni jirtan seeni amma immoo si erga dhimma si. Haadha mana ifiitiifis bitee fi filleen bitatu. Ammallee ijoollee ni qabna ijoolleen si erga maal akka ni jira. Amma kanan si erga ijoolleen maan si gubbaa facaasu waan lubbuun teessi fedhe. Suuraa kanatti harka keetii naa bittee dasna jira. Kana kana tafi jihaadii kama naa. Naan dalagaa dalagaa kan jiru. Haalati dhiyootan haala guyyaa haalata asrii booda eessa dheeyta dalagaa irraa gisee baate si argaan jirru beekati jirtu kun eessa. Yookaan saayiboota muka biratti gurra yookaan manumatti malee bakka biraa isaan dhageesse. Saayiboota kun kan bakka bira deemu. Ijoollee biyyaatti jiran hiriyoota biyya jiran. Namni abbaa warraa qabu tokko akkanumatti akka argee deemee bakka argee deemee akka fedhu caffaruun waan hin taane waan barbaachisu miti dhallee borullee. Amalumata ammaaf bilee yoo na gorsite ni dhiise gaanqamma duraa siitu na gorsine osoo na gorsite sila qaataan dhiise. Ani immoo ammaan booda keessa jiru yoo gartee waan kana keessatti si arge sii dhumatte. Walii galee jira gaanqamma duraa osoo beektu mana gorsa ooltere. Sitiisu jira akkamira jirti maal dalagu jirti namtittiin dhiiroo maalirra jirti suma jala deemeen har'aa boruu raasii eegu jiraan. Haadha mana fedha gisee waa balleessitee badiisan irraa gorsu qoomana ittuma laalee. Gisee na bira dhufte kan maalirra jettee inumaa. Hayyee akkas haayi. Dhuftee gisee gartee harakaa tanatti gootu. Ambeetee namuma nagaa haaluma qalbii bareedaadhaan nama jijjiirta seetiin useetuma si hojjetaa jira. Ati immoo asiin laffaa kaanii kaan keessa dhawattee bakka ati deemtu ilaamaan tanaan mun beeyne nama hedduu irraa hin dhagaa jira asirra gartee karaa biraa naannawaa jirtu. Tanamaan dhageen ilmi namaa saban ammaan tanaa adda nama baasuu malee dhiisee jira. Saniifuu waan ijji teessee kan ta'e rabbi isaa agarsiise malee akka ilma namaa dhiisee jira. Namni waan hin taane namatti hima? Namni ammaan tanaa lubbuutti godhee uumeetuma akka namatti tolchee oofu. Angkum naaf illee liqamsamu mataa hiyyaafu guyyaa meeqaan tiisee waan ati irra jirtu sirra dhaqqabee jira. Takka takkaanin si hima oo barbaadde. Har'arraas boruu wayyoote jechuudhaan dana ati laffaa dhoowwitee gartee yaallu wajji kafee taatu sirraa usaa jira. Ijoollee korbee sareeta gurra deddeeratana wajji. Saniifuu ani afaan keessatti wallaalee jira. Buleetti dhalaa magaalaa kana keessa guutuu nuti dhalaa dhabneetii miti yoo feete afur shan inni guyyaa tokko fidee ol naqee bashannana maal dhabeetiin si wajjiin asii. Afaan banaa. Ustaet ma waxaxee tana wajjin olii gan naannoo keetiif immoo na dhibaa jirta qaceellootti ilaalu duraatis. Kana duraas akkanatti gubbaa waxaxee gurra dheerasanii wajjin dubbiina dheerisaa jira shoodheelee asii mataa mammartee ganda keessa yaatu kana wajjin dubbiina mataa na oomishaa jirta dubbiina fidaa jirta gaafii malee gurra kana sirraa ceetee si dabarte warbaa naman ta'e.
لو مساجد ما لبدي ما لو انت نرى لبدي مصروف نرى لبدي مو نياتا نرى لبدي مو من اخيران نرى لبدي مو ما لو انت لبدي يا مراسي خاتي شو دينا نرى بربادو فات عفوري ما تي وجدي ما من وجدي خفلته بدل كيكا فكاتو كره بيكا سرت في جان دوبا شريانا فريمتي وما انت وين قفا سرلتي فولن عادي عندي تتنيا كا فوتي نهد ما توني فداو اوكي اتس لانا هاف ما برباد جي تشوزي انت برافو ديسا عادي كا شريانا فريمتي ميسي لين جارتي ارمنا كنت سار من كيف سي كلا غرانا بو بيستنا نم بفداس كيستي ولين جرا دغچودا هاي دوبا سنيفو ان نجيبتي انا فوتي فوتي هو بقى يستيا ما لا دوسا انا بريسخي نغاستي يا مدرو رافان كيستي تدوي ولا نتبع يلا بدس يا ابو مشاشور دي صاحب خيات قطين بالبلاد يرا اتي وراتك دبي ديرته منا نغيسا سميت داونتي اتي منا قطه جرتي کرتے اسی برادا برباد دے اسباب چوران کا بشور دے سرتا برادا کو پیستے نا في دودا قبتي سين درانو نو انو ادم في الدغرات تسدين تسد ابو شوقي کے صوت عجائبه الو نبرو ابو غامي نتلا لك بلي زخيخا نبقى يستمر خاجيان الره سنيفوها نتفي دودا قبل دبو الره خالف بلوكا وبو ايغا منو واغي سبلوم بملك بنخنا قبابلون كبوتي بلي زخي نتفي دي خوت متك شو بوتسيني كتدفيكا وني خيتس جايز ايه غرتو كوسين دابا باخي يلا نغرنا توي هلا وسهلا هلا وسهلا شو دادي اي كم نجا وفقي لبو لفتين جيرا نجا وتاينا كم أكلي نجا والله مال الرم مال توسي مودا ديو مال سبوخا نبي دخانا متين فل متين يصير يو تناقض كاز ما برد اچھا انا يعني تارو ابو شانشاني ميكا ميكا نقول لك اجرا دنا بيتان درانو تي انا دي في دانا نات المبادئ اتي وني خي جايزه ايه ضروري تكلات عجائبه تنغرتي تملا سي بوچقو فكاتل تبرتكو ترى بيجي قبل دلالي انا تغرتي جنن رستيل ايه دباب سنه ايه والتا تبوت وي سمالي استاذ ما قبيا بدون قبض مالي دباب دتنا كم هما متركين قبض سيني دي سمات اما الجنة نو غرتي خدفتين تخاطتاتي تنير تبدا كما صداجي كتير الجنة جنة لا على باتي هو قام تملا برتكو جته ايه تملا وني برتكو انتاتو يا اخي تو يسيدا غرتي تبالتو تنخيسا فوا كان زو ايه في الدير بتا يا اخي مالتاتي متاشور ديت يا سيم دي خنا جما سيري اما وني خي جايزه دقيقه اما جيرو خنا خيسا قبدي نبيل لفان دودا قبدا سنر نبي جرتي انا اللي دوكي اتخاذ خلاص كم جيت خلاص يلا بقى يا حبيبي كاي دولته ما اسمه يا موري اسمه زيرو مال ديمتي في الدير بتا كم دولتي يا متي على كذا قبيتي يا مي فدا ايه اوانك جايزه بريغا جايزه وني خي انا نمل سي كان ما برباد موت اما مكان دي بوت ميو يو نغرتي ركولا ايش او مالك مكان بريغا ها او مكان دي ميدف انا ما عندك ايه سوتي بو ما لين خي خمسه غورا خنا سيدي اكو تيتي ني انت عجائب في دوبانا سلام يا والله دي فهمت لا ما قول لا بوده كاكا لما جيت انت لو ولت وفنست انا كان لي غوري غير داوتي يلا بقى يصير عمي شي قاعد ادور على انا فكرت في دوك ابدا يا اخي تعرف تيدا تكلت برليني هو ما ركن نجي ماس هاتوا ان تعين في الدنيا ما لك سي يا اخي يلا بقى يصير يقول لي بيت انا قاعد رتا جاي بعد في تيس الله هو اكلت نتي ملتي انت كان افتي كم بو ما شاء الله أبو تعجائبات يا بوليس أبو ملكاي يا ربي أتكبنتنا يا الله ملكي عجائبة يا ربي أتنو ملكي سكاي الله يا خدك سميو ملكي
ديمتو يا رب يا الله يا رب كاش ودي سميل كيس خافي خيسان اما اللي غرو لما سدرتي دافون ديمتو جايبه في يا ربي يا رب العالمين كيس يا الله يا رب يا ربي ابو دايما ولا لا بدي كم نجا فيا نجا هاي وين ابو شو بدي كم نجا ابو غلط ولا كم نجا يراد بو شو بدي حرمو خابو كجايبا نبوتي كم سربرايز بارا سر نبوتي لا لي ما برايس كم نجا سيتي انكم كان أقول لك إيه قابل نجا كم دانا مم ولا يملي إيه هما تكركنا كم ما ركنا كم ما لي خنا خور ركنا كم دوات تقولي أيه فكا ودي اللي ما قرسينا ركنا نجيرو خنا ما القوة بومبار ليه هو يا ورم بربادي خنا ركنا كل نجيرو اسمه دكتور أنا مجبا بروفيسور يعني أمريكا راين قلت لي جي لوس أنجلس الرا خرا ياربا خنا كيسة قبوي سنيفو خا سيني دا عمر كن نجرب باتك بعدنا قلت له في مهند بدي مالك أبدا أنا خيتي واني نك أبو خيتي كبيني خي خيتي وان بدي مالك أبدا هاي خا تندم من نجرب الله إني سنجا إني سنجا أنا سبون تلان دي أنا ما شاء الله أنا اللي الشيخ عبد الله نجاني هاي يوخان دكتور يوخان بروفيسور نجاما ديجري ميك أبو ردة الدنيا تنرا ديجري صدق ميجام فوق أبا هاي بيتا ما يا أخي نور خير ما جانيتا ما شاء الله الحمد خبر لله بس كنا مكان إيه أنا ما يوم بعد أنا ما برتة ما لي أستاذ ما يقول إيه لي برنا ما سمون كت يروى ما تنتي إيه أستاذ ما يقول لي قفلة وهي تما تابوها فتنا الناس كذا خيرنا كذا دكتور ما مولو أنا ما تفيد بيتا يكون سبارو سرار اليوم أكاسي أكاسي لا لا دورا لا تورا أوري أبرخ دورا لا والله خير سابر دورا لي إيه يا حاتو جماعة من بر دكتور جماعة كم ما لبسيت خامة وانين جماعة كموف جماعة خنا سين بوار صوفي دكتين قطع بيا خنا فرسون نجرو بيتها فرسون يقول دكتور جلتي أجت خشب جنبي برخا كلا بيتا كذا بار أدي بار إيه وشو لي كجاي باتلين با حرمو كجاي ما يا أخي هنا تمديت سري في ده دابي في ده يا أخي ها أما سوفاتي نمرة أبغى تيجي ده نعم بسم الله ما تيجي جالس سمي داري أيوه شباب كو قبيدين نبلا يا فن أبدو كم لا كو بقيس إنك وانا كذي gabaree miila qottoo. Biyya tanaa beekee ani akkuma beektutti qaqalloodha. Sila akkamimee isin bira? Nu bira nuti waa hundi bashbashi waan dhabnee sin qabnu. Gartee ani gaa barumsa kiyyaanii nyaadhaa beektaa useetuma akka gartee iyyaallottee magaalaa kana keessa naannahaan oolu ani dalayduutu waa hunda bitee naa fide jimaa kiyya waan barbaachisu. Eegaan biyya arabaa kana dhufe namaa bakka fidee waa hunda naa godhan dhaban qabu jechuudha. Hangam tokko egaa achirraa siftee amma? Amma guyyaa 18 immoo kana deetiin jira. Akkana haara qilleensa biyyaatu ni waliin qaba. Hangas dalaydumaan qabaa biyya keessas gabbaahan jiru. Biyyi kun tokkoffaa biyya uummata nama baratee waan hin qabneef jecha. Asuma keessaan iyyaaloo ta'e tagartee as dhufe tana ergataatuma kanumaan jiraataa jiraatee hokka miree haala kamirra jirta haala kamiin biyya irraa baatee dhufte yaaboo. Wallaahi haalli biyya irratti beekaa akkuma ati beektu sanitti biitti teenya ta'a agarte sani. Ayyee. Tanumaafuu kaa nutis eega dhufneen turrees keessa yeroo gabaabduu keessa jirra. Amma haala qilleensaa lallaalutti jirra. Bareedaadha boo akkana akhi. Ati maanaa kana jaalattee jirtaa duuba. Hai kajalala uti yana hai bete Itti aanaan akka miree maka wala tenya anaaf tiyaaftee tu amumaa miti kan maafu ka fulduraaf jaalaltiin isa kan wadufti akka keeti kun arkamee moo
nuti imma fakkeenya waan nama biyya Ameerikaa ala san irraa dhufe jechuuf waraata qabna jechuuf. dhugaadha. Fuuldura waliin dhufnaa fi kanaan hin jiru nyaanni waliin dhufnee afuufuu dhabee waan biraa biraan dhufe. Tasanii barta jaalalaa jedhi malee duraa jennee waan biraatiif hin jaalalti filaakuun kaabeetii adeemsuma keessa dhufti. Akkanumaaf hin jedhu. Gaarii gaanilleen haalaan na gammachiiftee. Mucaasanillee naa galatoomu atilleen kunoo bareedduu qarshii tana. Galatoomi shoodde aboo shooddii sayyaa kee dhugaatii hodhee san dibjata qoon bitaa kan biyyatti. Biyya irraatti sin fuune. Hin fuune lakkee hin dardara. Biyya kana biyya Barumsumarraan ture akhi bara meeqa barumsarra waan ture jecha tokkollee si Dibana so fuudhin akkamitti akkana turte? namni yoon baranne faayidaan qabu konumaan deemee biyya namaa keessa dhalaa daanneessu faayidaan qabu maaliif amma yoon fedhe maalay ni qiyaa itti fitta feekum meeqa nafu bisan rakkina qabu nama barumsa qabu irraa tokko si galee duuba as keessatti amma akkamii fuutee wajjin jiraatudha barbaadde moo egaa gizeen fuudhee booda kaa biyya bal'oo sanitti nichi baasuu fedhe asir rakkatee tana akkasii hayyee kaataatee nama akkana barbaannaani sintaanere haalaan akkasittiin ka achi baanii kaa bashannanna malee as keessatti garaabaa jimaa kana nyaattee maal irraa dhukkoo tobbaleetii jedhutu guyyaan gad dhufe kana jibbiitiin jira wanni fuut jaan hin jiru biyya teessan jimaan kun hin jiru faadaa dhaqaa maleedha amma kun uskii Ameerikaati beeyta hayyee hin jiru mana kanadhaa hin keessa uskii wanti biraa deemuun supermarkeeta guddaa keessa jira dooraala 300 bitama ammaan kun maali maallaqa kun maal asoote sa isin biratti maallaqa amtuutiin akka riyaala 300 isin biyya arabaa kana keessa ilaalta biyya buutuu kana keessa ilaalta ilaallu dooraala 300 maallaqa guyyaan meeqatti dalaga seeta dooraala 500 Mashallah. Maal asoote sa hai maallaqa afateera raftaa ofa barumsa gaa kana hunda barumsaaniin fidee malee osoo gartee akka namaatti asii biyya arabaa kana keessa taaribaan olii gad deemee dhalaa jala naanne kana hunda qabu ture maal asumatti maallaquma darreedhaan dhukkaa ture sanii jechaan biyya addunyaa irra waan hin jiru jechaan kana guyyaatti dooraan 300 bitadha kana gartee Ameerikoona keessaa warra isaa dhuga seete warra gartee Kaalifoorniyaati Kaalifoorniyaa keessaa dhugan itti hallammata warra maal jaan Kanada isaanii waan dhugu Ameerikaa keessaa jaralameen kana dhuga warra gartee jajjabaa dhuga jechuudha. Lakin itti sakraantu gizee dhuge. Injiru qaamni keenya wal fudhateera boo maal taate isaati. Hay wal fudhatee jira qaamaan. Akkuma wanni raachumaa hojii keessan gala. Maal asootti isaa? Asitti duba yeroo hundaan argamu akkam ta'uu deemta. Yeroo as turte. Waan jaame dhageesse yoo maallee ni jiraate karaa samii kanarra ni jira. Kun jiraanna waan fedhas baafte akhi. Maal chiqqeettaas fite. Mashallah. Maallaqaan taphatutti jira. Maallaqa loota akka rakkinni hin jiru. Uuma fedhee maallaqaan asii qopheessuu danda'an gisee maal irra keessatti maal irra. Duuba ma yaadni kan kee maalirraa akkami? Amma gaa yaadni xiyyoon irra jiru. Sii tana fuudhee kartee kara guddinatti waliin jijjiiramuudhaan barbaada. Nam fuutee booda yeroo hangam booda achi deemuu barbaadde? Guyyaa 15 ta'e nyaanni yaara boo maal gootas keessaa hoy. Xayyaaraa dhoofta achitti paayileetummaan si barsiisa torbee lama keenya xayyaaraa samirra ooftee biyya feetu bararta. Hayi namni barbaachisa muka akka keetii kanaa miti. La tahullee atis da hojiidhaan sii kenna. Addi dhaqaa'ee namni takka biyya guddatte keessa dheedhee akka guddattu ta'uu barbaachisa. Tanumaafuu anis si madaaluun qaba si qixxaatu danda'a. Barumsaan mati waan biraan dalatu guddaa asirraa jedhete barumsaan seenaa qaba. Hayyee. Samboo dette oftee biyyaa fi uummata keenya irratti kan keessa guddise jechuudha. Ka haaraa ta'e galtee jechuudha jireenya hundaa'u. Hayyee. Kanan siin jaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Wai ajaiba. Hai. Maala kortaasa maal duwe. Wanne taa'ile kan naariuf. Eda tanaaf amma naa galtaa maal qofa waan taasisan barbaadan waraqumati yoo qofa naafan obboleessi Amas gabaa hotai. Ana biyya namaa keessatti ilmaan meeqa tira galtaa waraqumati yoo qofa naa barreessan waan takka si hojjetu bifa nilleen aaroon. Hayi maal si taate hoo isi? Mee gaafa duwwaayin an ta'uuf abbaa ilmaan kiyyaatti barate hoo maal si ta'a? Hayi martin beeka jaartiin qabu jeetiin wanni dhiirti teenya wanni biyya kana keessatti dhalaa meeqa akkanatti Haasawwan dheeratiin waraqaa ta'e Abba akkanaaf deemtaati. Gubbatti miti. asnaa kan wanni nan barbaadu hin jirtu waraqaa Hutii waraqaa ta'e fudhadhuuti. Maal haasawti isaa? Sai obboleessi kan dhufaas Kaadee maamuu hanganuma. kan dhufa irraa barbaadu dhufaas Hayi kana kadhalaa shammatu barate ani karaa wanni barbaadu. yaati badii qabdu isaa badii qaba Isaan taate jamee. Kota ati Ayyee kana taate gaafuma Haa haati isaatti.
dhala shamaduu barbaadee misha dhala shamaduu barbaadaan. Hayi fuune naan jenne. Mee maal ta'ii fi waan akkanaa hojjedhe obboleeyyan kiyya. Abooti kuma akkanaa maaltu natti fide yaa maalumaa fidee natti naqee dhiiru boosoo dheessan shi taane yaa falfaltu taanii taan fidee mana kiyya kana gubbaa wal qorsiitee mataa ciraaroo godhee isma kana hundaan dhageen biraati taanoo jaartee haadha manaatti wal lola kaanii kaan jennutti yaa mootii uumamaan kasaaree yaa haadha mana kiyyaa ariyeetiin gartee dhalaa biraatiin ol naqadha jee kasi kasaaree yaa tana booda ittiin deebi'u yaa rabbi kiyya wal agarsiistaa dhiiru yaa rabbi jannaadhaan wal agarsiistaa isin kan gartee haadha ilmaaniiti. Akka malee ta'eetiin kan harkaa baate saayiba kiyya gartee harakkina irra jiru agartee dhala addaa obbo isa kanallee deemee himuudhaaf hin qabu agartee waan akkanaatti hin deebine himuuf hidhaan qabu isa kanaaf. Ni beekta kaa namitti funnu ta'e keessatti. Akkasi piippii jettee haatee kuttee beekta. Samit dhooyne yaafi. Egaa tiyoo. Sama ako tajamera. Kita gisee waa balleessitee badiisan irraa gorsuu qaba malee itti malaalee. Gisee na bira dhufte kan maarree jettee inumaa iftuttultee gartee akkasitti dha. Yaa bu mucaa shoodhee saayiba kiyyaa tokkottiin bilbilaati irraa haati warraa takka dubbii dheerattee mana kana keessa samit dhaawamte.